Daandiin qilleensaa Itoophiyaa balalii gara Eertiraa taasifamu guyyaa Eertiraan dhorkaa keessa dura dabarsuun imala addaan kutuu beeksise. Murtoo kanaaf waan sababa tahees ibsa hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoo kennaniin hubachiiseera. የመጀመሪያው ማርች 26 2024 ላይ አንድ ደብዳቤ ደረሰን yeroo duraaf gaafa bitootessa 24 bara 2024 xalayaan jalqabaa abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Eertiraa irraa nu qaqqabe. Xalayaan sunis shaanxaan imaltoota Eertiraa wajjiniin hin dhufu jedha. Yeroo hunda shaanxaa fi imalaan waliin hin dhufu. Kanaaf imaltoota lakkoofsaan baay'ee ta'aniif beenyaa kaffaluu qabdu jedha. Nutis deebifnee deebii kennine. Namoonni shaanxaan isaanii boodatti hafe kunneen tarree maqaa fi mallattoon addaa shaanxaa isaanii nuuf haa kennamuuti nuti beenyaa gaafatan ni kenninaa jenne. Ergasii maqaan namootaa nutti ergame hin jiru. Xalayaadhuma sanarratti isa torbeetti si'a 14 balalii taasifnu gara 10tti hir'achuu akkasumas balaliin kunneen xiyyaarota xixiqqaadhaan qofa akka taasifaman xalayaa sanarratti dhorkaa kaa'an. Nuti beellama akka nuuf kennan gaafanne. Isaan garuu tasuma eeyyamamoo waan hin turreef otoo isaan hin dubbisne hafne. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fulbaana 30 irraa qabee balaliin gara Asmaraa taasisu akka dhorkamu ta'us sababa isaa osoo hin eeriin xalayaa nuuf ergan. Maaliif murtoo kana akka dabarsan bilbilaan isaan gaafachuuf yaallee hin arganne. Xalayaa barreessinee beellama qabachuudhaaf sadarkuma kootti illee al sadii ergineerra. Deebii tokko illee hin arganne. በኔ ደረጃ 3 ጊዜ ልከናል አንድም ምላሽ አልሰጡንም. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Masfin xalayaa irra deddeebiin ergamuun guyyaa muraasa booda qarshiin dhaabbatichaallee baankiidhaa akka hin baane dhorkamu kunis murtoo balalii dhaabuu dhaabbatichaaf sababa ijoo ta'uu ibsaniiru. ጁላይ 25 ከአራት ቀን በኋላ አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ gaafa adoolessa 25 guyyaa 4 booda bakka bu'aan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa maallaqa gurgurtaa irraa argame baankii kaa'uu gaafa deemu kaa'uun dhorkine. Garuu maallaqicha gara Itoophiyaa akka hin geessine dhorkamtaniittu jedhan. Akkamiin jennee yoo gaafannu xalayaa abbaan taayitaa siivil aviyeeshiniin Eertiraa Itoophiyaa barreesse koppii isaa nu ergan. Innis baankichi maallaqa gara Itoophiyaa akka hin dabarsine ajaja. Baankichi ajaja mana murtiitiin alatti maallaqni qabamuu hin danda'u. Nu gadhiisuu qabdu jennee gaafanne. Baankichi siivil aviyeeshinicha wajjiniin dubbadhaa jedhe. Ergasii baatii tokkoof maallaqa baasuu hin dandeenye. Gaafa adoolessa 31 bakka bu'aan daandii qilleensaa Itoophiyaa maallaqa galchuudhaaf gaafa baankicha deemu baankichi herreegni keessan guutumaan guutuutti dhorkameera kaffaltii biyya keessaafis fayyadamuu hin dandeessanii kaawwachuu qofadha dandeessu jedhan. Maallaqa gurgurtaa tikkeetti irraa sassaabne balalii xiyyaarotaaf illee kaffaltii raawwachuu hin dandeenyu taanaan balalii itti fufuu hin dandeenyu. Haala kanaan balalii irraa qabee dhaabuudhaaf dirqamneerra. Qabaan naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti daa'imni waggaa 2 erga butamtee fudhatamteen booda wiixata kaleessaa fulbaana 2 2024 ajjeefamuun dallaa mana jireenyaa warra ishee keessatti gatamtee argamte. Ajjechaan kun magaalaa Gondar keessatti dheekkamsa kaaseera. Kanneen ajjechaa daa'ima kanaan dheekkamanii hiriiraaf daandiitti bahan keessa 4 ajjeefamuun BBC'n jiraattota irraa odeeffateera. Maatiin daa'ima kanaa BBC'n dubbise tokko daa'imni waggaa 2 Noolaawit Zagayyee jedhamtu mana jireenyaa ishee irraa gaafa hagayya 30 2024 butamtee fudhatamuu himaniiru. Mucaa waggaa 2 erga butanii maallaqa gaafatanii booda ajjeesanii gatan. Sa'a 3 irratti erga beellamanii ajjeesanii moofatti uwwisuun fidanii gatan. Uummanni kanaan dheekkamuun magaalaa Gondar keessatti hiriira bahuun naanna'aa jiru. Hagayya 24 mucaa kana butanii fudhatan. Sana booda bilbila maatiitti bilbilanii birrii gaafatan. Birrii kadhatanii walitti qabuun deemanii kaffalaniif garuu erga biricha fudhatanii ajjeesanii naannoo mana maatii isheetti gatanii argamte. Ganama gara sa'a 3tti mooraa keessaa butanii fudhatan. Irra deddeebiin bilbilaafii turan. Garuu maal godha? Birriis fudhatanii ajjeesanii gatan. Daa'ima waggaa 2 xuuxxoo hootudha kan butanii fudhatan. Abbaan ishee homaa hin qabu. Konkolaachisaa ta'uun qacarameeti kan hojjetu. Konkolaataa namaa qabatee nama oliif gadi jooree jiraatudha. Amma abbaa fi haati ishee sammuun isaanii akka malee miidhameera. Seenaa Gondar keessatti waan akkasii takka argine hin beeknu. Namni Gondar dubartiin ajjeesu, ijoolleen ajjeesu maal akka nutti dhufaa jiru garuu nuuf galaan jiru. Butamuun ishee kan barame dubartii warra daa'ima kanaaf mana kireessitutti yeroo bilbilanii himanidha. Butamteetti maallaqa yoo kaffalan qofa gadhiisna jedhaniitti himan. Namni seera kabachiisu yoo jiraate bilbilli ittiin bilbilaa turan qabannee jirra. Gondar keessatti nama butuun akka malee dabalee jira. Amma nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuun Gondar keessatti hojii ta'eera. Abbaan qabeenyaa fi namni biyya alaatii fira qabu
magaalicha gadhiisee bahaa jira. Jalqaba birrii miiliyoona 1 gaafatan kadhatamanii birrii 500,000 achi ammoo gara 300,000tti gadi fidani. Abbaan daa'ima kanaa birrii 200,000 rakkatee walitti qabuun isaaniif kenneeraaf 100,000 hafe jedhanii ajjeesan ta'uu danda'a. Baajaajiidhaan dhufanii maallaqicha fudhatanii deeman. Namni seeraan gaafatu jiraannaan lakkoofsa gabatee baajaajichaas qabanneerra. Uummanni haqa gaafataa jira. Jarri kun qindaa'anii waan nama butan fakkaata. Guyyaa sana firri walitti qabamee ture. Yoo daftanii hin bittinnooftan ta'e akkasumas yoo poolisitti kan beeksistan ta'e ni ajjeesana jedhanii bilbilanii doorsisaa turan. Kaleessa yeroo maatiif namni tokko isaan keessaa bilbilu birrii nuuf hir'isi jedhamee gaafatamnaan ani nama bilbiluudha. Hamma maallaqaa kan murteessu nama biraatii jedhe. Kan butan, kan maallaqa murteessan, kan ajajan namoota adda addaa ta'uu dubbii isaarraatii hubanne. የተለያየ የሆነ ዲፓርትመንትና መዋቅር እንዳለው ነው ስልክ የደወለው ሰው የተናገረው ማለት ነው። ኦቶ hin beekin saamamtanii beektu waa'een qorichaan hadochanii nama hatuu kana dura biyyoota adda addaa keessatti beekamu amma magaalaa Finfinnee fi magaalota gurguddoo Itoophiyaa keessatti illee taatee guyyaa guyyaan dhaga'amu ta'aa dhufeera. Namoonni garii hanna akkasii hojii falfalaatii yoo jedhan kaan isaanii immoo wanti akkasii jiraachuu isaayyuu hin amananii. Dhimmi kun qabatamaan maali? Hakiimni maal jedhu? Waa'illi keenyi Darajjee Gonfaa gabaasa qindeessee qaba. Namoota magaalaaf haaraa ta'anis ta'e kaan qorichaan hadoochan yaatuun yeroo ammaa magaalota gurguddoo Itoophiyaa keessatti haalan mul'ataa jira. Namoonni haala kanaan magaalaa Adaamaa fi Finfinnee keessatti hataman taatee isaan irratti mudate namoonni biroo akka irraa of eeganii fi mudannoo isaanii nuuf qoodaniiru. Namni magaalaa Adaamaatti mana barnoota sadarkaa lammaffaa tokkotti barsiisuu fi maqaan isaa akka hin eeramne gaafate tokko mana barnootatti barsiisee otoo galuuf deemu karaa irratti namoonni qorichaan nama hatan lama itti dhufuudhaan ergatti dhiyaataniin booda waan ta'e akka hin beeknee fi waliin gara baankii deeme lakkoofsa herreega isaarraa birrii 20,000 fi lakkoofsa iccitii ATM isaa akka kenneef kan yaadate erga taateen sun raawwate yeroo muraasaan boodatti ture. Haaluma wal fakkaatuun namni magaalaa Finfinnee keessatti naannawa taaksiin itti heddummatutti hatame tokkos namni waan gargaarsa barbaadu fakkaatee itti dhiyaate tokko qorichaan isaa hadochuudhaan laaptooppii bilbila harkaa fi maallaqa harkaa qabu akka isa saamee mudannoo hattootaa qorichaan nama saamanii irratti qabu kan himan. Ufii qorichi namni akka waan ta'aa jiru hin beeknee fi waan gaafataman hunda fedhiin akka raawwatan nama taasisu kun maali? Sammuu namaa waliinis hariiroo akkamii qaba jennee ogeessa yaala sammuu Firoomsaa Urgeessaa Finfinnee irraa gaafanneera. Qoricha Scopolamine jedhamudha. Qorichi kun muka gosa mukaa sanyiin isaa daaturaa jedhamurraa kan qophaa'udha. Yeroo fudhatamee jedhee sammuu namaa irratti jijjiirama kan geessuu fi kutaa narvii dhaamsa daddabarsituu acetylcholine jedhamurratti dhiibbaa geessisuu kan danda'uu fi haalataa kutaan kun ittiin hojjetu irratti dhiibbaa geessisuu kan danda'udha jechuudha. Qoricha Scopolamine kana of eeggannoo fi to'annoo jalatti yaala fayyaa garagaraatiif yeroon itti fayyadamamu ni mul'ata. Fakkeenyaaf namoonni geejjiba garagaraa fayyadamuudhaan karaa yeroo deemanii jedhan balaqama yookiin ol deebisa akkasumas lollooja ittisuudhaaf qoricha fudhatamuudha. Isa biras darbee yeroo yaalli baqaqsanii yaaluu taasifamu yaala baqaqsanii yaaluu duraa fi boodattis wantoota akka gororrifaa akka hin baay'anne ittisuudhaaf sanirra darbees baqaqsanii yaaluudhaan boodatti lolloojaa fi ol deebisaan garagaraa akka hin mudanneef ni fayyadamama. Sammuu namaa wajjin walitti hidhata akkamii qaba kan jedhuuf qorichoonni sammuu namaa irratti jijjiiramoota hedduu ni uumu. Qoricha Scopolamine jennu kanatti yoo dhufnee jennu hojiin inni sammuu irratti hojjetu kutaa narvii dhaamsa daddabarsituu acetylcholine jedhamu kana hojii isaa ni cufa yookiin block godha jechuudha. Hojiin kutaa narvii dhaamsa daddabarsituu acetylcholine kun yoo cufamee jedhe wantoota hedduu mul'isuu danda'a. Fakkeenyaaf waa yaadachuu, wantoota akka barumsaa, sanirra darbee sochii garagaraa, sochii maashaalee garagaraa waan akkasii kanneen ni to'ata. Gaafa qorichi kun kutaa kana cufee jedhe wantoonni kunniin bifa barbaadamuun hojiirra ni oolanii jechuudha. Kanaaf kutaa kanarratti hojii kutaa kanatti hojjetamu jijjiiruudhaan sammuu keessatti jijjiirama fiduu ni danda'a. Akka ogeessichi jedhanitti namoonni qoricha kanaan yakka adda addaa raawwatan kunneen tooftaalee adda addaa fayyadamuudhaan namatti dhiyaachuudhaan qorichi kun karaa afaanii fi funyaanii yookaan nyaata fi dhugaatii akka gara qaama namaa seenu taasisuu jedhan. Namaa namatti garaagarummaa qabaatus irra caalatti namni qoricha kanaan miidhame mallattoolee adda addaa akka agarsiisan eeruudhaan salphumatti gowwoomfamuu fi waan hattoonni raawwadhu jedhaniin diduu dadhabuun ammoo saamicha kanaaf kan nama saaxilu ta'uudha kan eeran. Hanna gosa kanaa guutumaa guutuutti ofirraa ittisuun waan rakkisuufis tooftaa hanna kanaa irratti hawaasni hubannoo argachuudhaan of eeggachuun karaalee carraa hanna akkasiittiin xiqqeessan. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Masfin xalayaa irra deddeebiin ergamuun guyyaa muraasa booda qarshiin dhaabbatichaa baankiidhaa akka hin baane dhorkamu kunis murtoo balalii dhaabuu dhaabbatichaaf sababa ijoo ta'uu ibsaniiru.
ጁላይ 25 ከአራት ቀን በኋላ አስመራ ጣቢያ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካይ ጋፋ ዶሌስ ድግደሚ ሸኒ ጉያ አፉር ቦዳ በከ ቡአን ዳንዴ ጥያራ ኢትዮጵያ ማለቀ ጉርጉርታራ አርገሜ ባንኪ ካኡ ጋፈ ደሙ ካኡን ኖርክኔ ገሩ ማለቅች ገረ ኢትዮጵያ አከንጌስኔ ዶርከምተኔቱ ጀደን akkamiin jennee yoo gaafannu xalayaa abbaan taayitaa siivil aviyeeshiniin eertiraa Itoophiyaa barreesse koppii isaa nu ergan. Innis baankichi maallaqa gara Itoophiyaa kan dabarsine ajaja. Baankichi ajaja mana murtiitiin alatti maallaqni qabamuu hin danda'u. Nu gadhiisuu qabdu jennee gaafanne. Baankichi siivil aviyeeshinicha wajjiniin dubbadhaa jedhe. Ergasii baatii tokkoof maallaqa baasuu hin dandeenye. Gaafa adoolessa 31 bakka bu'aan daandii qilleensaa Itoophiyaa maallaqa galchuudhaaf gaafa baankicha deemu baankichi herreegni keessan guutumaan guutuutti dhorkameera kaffaltii biyya keessaafis fayyadamuu hin dandeessanii kaawwachuu qofa dandeessu jedhan maallaqa gurgurtaa tikkeetti irraa sassaabne balalii xiyyaarotaaf illee kaffaltii raawwachuu hin dandeenyu taanaan balalii itti fufuu hin dandeenyu haala kanaan balalii irraa qabee dhaabuudhaaf dirqamneerra. በረራውን ዛሬ ጀምሮ